Chaariyaansa Shaayimuroo jedhama. Gaa'een hojii kiyyaa deessistuu aadaa jechuun miidhaginarii aanaan bal'aa manna buufata fayyaa aanaan bal'aa mannarra hojjedha. Haati tuni guyyaa kanaan qara tajaajila da'umsa dura nu dura hordofaa turteeyyu amma garuu guyyaan da'umsa ji'a ishii xumurtee nu biratti kanaan qara akka mootummaan jedhu haati tokko manatti hin deeyin jedha buufata fayyaa irratti deettaattu garuu haati tun sababa teessuma daa'imaarraan riifara gawraa hospitaala Dillaatti waan godhamte haadha sana qabannee gara hospitaala Dillaa ba'isa jiru guyyaa kaleessaatti as dhufee kaane kun sababa daandiirraan kaka'e asitti kun bullee guyyaa lammaffaa kun qabannee jirra. Mootummaan wanni jedhu haati tokko illee sababa da'umsaatiin hin du'in jedha. Garuu maalidha haati tun kanaan qara sababa daandiirraan kaka'e akka aanaan bal'aa mannaatti haadhoti sagalitti duute kanaan qara haadha sagal jechuun daa'ima ishee waliin nama 18 kadhabnee jirru jechuudha. Ammas haadha kan wanni goonuun jiru kun karaan baanuun jiru rakkinarraan kaka'e ammas kun maatii tuni miidhama keessa jirti waan kana fala mootummaan inni dubbatu gara mootummaatti iyyatuuf barbaannu. Liyaa Sutteessaa jedhama tajaajila kennaa ambulaansii irratti beezik ambulaansii service and emergency care irratti hojjedha. Nuti rakkoo daandii qabna. Daandiin keenya kun hamballarraa kaasee haga Coorsoo gahu baay'ee rakkoo guddaa kan qabudha. Kanaan dura ambulaansii lama qabna turre. Ambulaansii lama sababa daandii kanaatiin kadhanne jechuudha. Haadha deettuu fuunee yennaa gara hospitaalaa deemnu daandiin nu baasuu dhabnaan daanduma kana gidduu adoo sararaa asfaaltii otoo waliin baane daandii kana gidduu bulaa kan turre jechuudha.